Ashama kun podcastii Faanaati. Podcastiin Faanaa keenya har'aa guyyaa fannoo yookaas ayyaana fannoo sababeeffachuudhaani guyyaan kun hiika maalii qaba kan jedhu barsiisaa Malaakuu Fiqira Maariyaam waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isinis nu faana bu'aatii nu hordofaa isiniin jecha. Barsiisaa Malaakuun baga nagaan dhuftan. Baga isinis nagaan nu eegedha. Ayyee mee maqaa keessan guutuu fi itti gaafatama keessan irraa kaanu. Maqaan koo barsiisaa Malaakuu Fiqira Maariyaam jedha. Kanani itti tajaajilu furii Dabra Hamalmaal qulqullicha Gizaraabii fi qulqullicha Uraayilii achitti tajaajila jechuudha. Ayyee barsiisaa Udiseen isin galateeffadha. Mee torbeen kun jala bultii ayyaana Faasikaatiif torbee dhukkubbii yookaas torbee dhiphinni Gooftaa Yesuus Kiristoos argeessan itti yaadannuudha. Mee torbee kana akkamitti darbaati kan inni jiru? Akkamitti kabajamaa jira? Akkuma beekamutti hundi keenya tsoomaa turre. Torbeen kun immoo torbee addaati. Torbee dhukkubbii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti yaadannuudha. Qaniin hunduu maal akka ta'e manni amantaa sirriitti ni barsiisti. Akkasumatti barsiisaa turte. Har'a immoo guyyaa fannooti. Guyyaan kuni mana amantaa Ortodoksii biratti ayyaana guddaadha. Ayyaana sirriitti kabajamuudha. Kanaafuu amantaa Ortodoksii hordoftoonni hundi isaaniitu gara bataskaanaatitti gara mana amantaatitti deemanii Waaqayyo kan isaaniif waan godheef akkatti dukkana keessaa baaseef isaanis sirriitti Waaqayyo kan dabarse hundaa yaadachuudhaan manni amantaa Ortodoksii amantoonni hunduu gibbii keessatti bakka bataskaanaatitti argamanii Gooftaa Yesuus Kiristoos nu jedhee waan inni dabarse kan itti yaadnuudha. Iddoo guddaa kan qabu jechuudha. Guyyaan kun guyyaan jimaata. Guyyaan fannoo jechuudha. Guyyaan fannoo. Mee guyyaa fannoo gaa yaadannu galgala kamsa galgala yeroo itti dabarfamee kennamee fi reebichi ulfaataan illee Yesuus Kiristoos irra yeroo qaqqabee fi Yihuudaa bartoota isaa keessaa tokko illee yeroo itti ganamedha. Mee kun maal nu yaadachiisa? Dhiphinni fannoo irratti Yesuus Kiristoos arge sun maal nama yaadachiisa? Maal nama barsiisa? Tokkoffaa kan nu barsiisu Gooftaan Yesuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee durboo Maariyaam dhalate waan inni gochaa ture hundi keenya barachaa turre. Amma immoo cubbuu hin hojjetin isas akkatti qabanii hundi keenya ni beekna. Inni hidhamee nuyi ijoollee Addaam hidhaarraa adda baasuudhaaf akkatti sobaan isas akkasitti dhiyeessanii waan isa irratti godhaa turan hundi keenya waan beeknuuf waan san hunda kan dabarse nuuf ta'uusaa sirriitti kan itti gadi buunee itti ilaalluudha waan ta'eef guyyaan kun guyyaa adda ta'edha jechuudha. Guyyaa fannoo yeroo baay'ee kan ittiin yaadatamu Yesuus Kiristoos fannifamuusaa qofadha moo akka du'aa ka'uudhaaf jirullee yeroo itti bartoota isaa barsiisaa ture guyyaa isaan itti yaadatan ture. Mee maal nu yaadachiisa kun? Guyyaa Yesuus Kiristoos duraan dursee Phexrosinis akka dabarfamee kennamu duraan dursee Maatiyos boqonnaa 16 irratti si arginu kan dubbateedha. Akka qabamu akka fannifamu dubbatee jira. Raajonnis duraan dursee dubbatanii jiru jechuudha waa'ee isaa. Innis akkasuma akka raajonni dubbatan raajota kan dubbisaa tures isuma waan ta'eef innis akkuma raajonni dubbatan samiirraa gadi bu'ee durboo Maariyaam dhalate. Innis dhala namaa dukkana keessaa baasuudhaaf akkuma dura dubbatetti waan kana akka dabarsee fannoo irratti fannifamee akka uummata dukkana keessaa baasee kan ifaan itti barannudha jechuudha kun. Kanaafiyyuu manni amantaa kana sirriitti bal'istee ni barsiisti. Hunda kaasuudhaaf yeroonis waan nu dhorkuufu kana jechuudha. Mee guyyaa fannoo guyyaa jimaataa har'aa kana
yeroo itti fannifamuu Yesuus Kiristoos yaadan ta'ee Yesuus Kiristoos dhukkubbiiwwan 13 guyyaatti fudhateedha jedhama. Mee dhukkubbiiwwan 13 kun maal fa'i? Ka akka mana amantaa Ortodoksii dhukkubbiin gooftaa Yesuus Kiristoos fudhate 13 jedhamee dubbatama. Gini dhukkubbiin kun 13 bichaadha jennee dubbachuu hin dandeenye. Maaliif yoo ta'e dhukkubbii baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoos irra ga'ee jira jechuudha. Kana keessaa gini beektonni manni amantaa keenya manni amantaa Ortodoksii yaadannoodhaaf akka ta'u jedhanii dhukkubbiiwwan 13 nu teessisanii jiru jechuudha. Dhukkubbii 13 kana si ilaallu dhukkubbiin tokkoffaan maalidha jennee oo ilaallu harkasaa lacheen duubatti hidhuudha. Akkamitti harkasaa lacheen duubatti hidhan jennee oo ilaallu inni fedha isaatiin erga of kenneen booda akkuma beekamu isa qabuudhaaf Yesuus ni barbaanna jedhanii gara isaa si adeeman inni seenyu barbaaddu jedhee si gaafatu Yesuus barbaanna jedhanii si dubbatan kan barbaaddan ana jedhee si dubbate isaanis hunduu achitti gadi kufaniidha. Maaliif oo jennee ilaalle inni fedha isaa yookaan immoo of dabarsee si itti of kennu yeroon waan hin geenyeef. Yeroon gizee ga'e gini inni qabame harkasaa duubatti hidhame. Hidhaa addaan hidhame addaan hidhaa keessaa akka baase tokkoffaan kan nu agarsiisudha jechuudha kun harkisaa duubatti kan hidhameedha jechuudha. Inni lammaffaan immoo inni maalidha yoo jennee ilaalle kaballaadhaan kan itti rukutameedha. Nama dinqaa namni si balleessu rukutamuu danda'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos gini kan hojjete balleessaa miti. Kan hojjete nama du'a keessaa kaase nama fayyise malee ani inni hojjete kan kaballaadhaan nama rukuchiisu miti. Isa gini kaballaadhaan ni rukutanii eenyus rukute jedhanii isarratti ashoofaa turanii isarratti dubbataa turan. Inni lammaffaan kana jechuudha. Inni sadaffaan immoo shimalaan gooftaa Yesuus Kiristoos mataasaa akka rukutanii ni ilaalla jechuudha. Kuni isa sadaffaadha. Ka seexanaan Addaam mataasaa kan rukutame inni rukutame Addaam akkatti bilisa isa baase kan nu agarsiisudha jechuudha. Kun kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos dhukkubbiiwwan kana akka fudhate ni ilaalla jechuudha. Inni biraa maalidha yoo jennee ilaalle hancufaa itti tufanii nama dinqa. Akkamitti isarratti hancufaa tufan warri cubbamtoota ta'an isa qulqulluu irratti isa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti hancufa tufan. Inni hancufni isaa jaamaa kan fayyisuudha. Wangeela Yohaannis irratti akkuma barraa'ee jirutti jechuudha. Isarratti gini ifa kan ta'e irratti Yesuus Kiristoos irratti maal godhanii hancufa tufan. Jarri kun hojiin isaanii hin beektu nama hancufa irratti tufan nama sirriitti tuffatamaa ta'e. Akkasitti tuffatanii gooftaa Yesuus Kiristoos irratti hancufa tufan. Inni gini xuraasan fudhatee kan xuraa'e san ilmoo namaa qulqulleessuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoos irratti akka tufame ni ilaalla jechuudha. Kan biraa immoo maalidha jennee oo ilaalle ammeenyaan gooftaa Yesuus Kiristoos ammeenyaan waan isa godhan akkatti isa rukutaa turan akkatti isa garafaa turan ammeenyaan akka foonsaa amma foonsaa ciccitutti dhiigni isaa dhangala'aa foonsaa bakka lamatti adda ba'aa kan inni rukutame kan inni garafame garafamni Addaam rakkina san keessaa baasuudhaaf nuyi bilisa nu baasuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoos akkatti isa rukutan ni ilaalla ni hubanna jechuudha. Kanaafuu qaniin kun qanii adda ta'edha. Kanaaf manni amantaa sirriitti kan kabaju hunduu anamanu hundi isaa kan kabajan kana waan ta'eedhaaf. Kan biraa immoo maalidha jennee hoo ilaalle hadhooftuu akka hubaasan laalla.
hadhooftu gooftaa Yesuus Kiristoos dhoobadhe jedhee si'a dubbatu hadhooftu dhiyeessanii hojii inni hojjete hadhooftuun kan dhiyaatu fi miti. Akka gaarummaa isaatitti isaan gini hojii inni hojjete fudhachuu waan hin barbaanneef isaaf hadhooftuu akka dhiyeessanii ni ilaalla, akka obaasan ni ilaalla jechuudha. Kana sirriitti akka yaadnuuf manni amantaa Ortodoksii kana sirriitti nuteessitee jirti jechuudha. Kan biraa immoo maalidha jennee yoo laalle qullaa isaa dhaaban. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan qullaa ta'e uffisuudhaaf inni qullaa dhaabbate. Inni kennaa ma'aatii uummataa kennu gooftaan Yesuus Kiristoos qullaa dhaabbate. Kana dhaga'uun baay'ee nama dhukkuba. Akkamitti kana ta'a jennee si'a ilaallu nama dinqa kun. Gooftaan Yesuus Kiristoos gini qullaa dhaabbate, Addaam qullaa ta'e isatti uffise. Inni qullaa ta'e. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos biiftuu ifa kan kennu, biiftuu ifa kan uffise gooftaan Yesuus Kiristoos qullaa akka dhaabbate ni ilaalla, ni hubanna jechuudha. Kan biraa cinaacha isaa eeboodhaan waraane. Nama dinqaa kan akka gooftaan Yesuus Kiristoos addunyaa fayyisuudhaaf kan dhufe qoricha kan ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos akkatti eeboodhaan waraananii ilaalla, ni hubanna jechuudha. Kan biraa akkuma beekamu Saadoor, Alaadoor akkasuma immoo Daanaat Adeeraa kan jedhamu mismaarii kanaan akka waraanname ni ilaalla, ni hubanna. Kanaafuu 13 jedhamee kan waamamu kana jechuudha. Akka mana amantaa keenyatti akka yaadannuuf malee dhukkubbiin gooftaa Yesuus Kiristoos kana bichaadha jennee dhaabuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu akka yaadannuuf gini kana nu teessisanii jiru jechuudha abbootiin keenya. Ayyee keessumattuu dhukkubbiiwwan yookaas gidiraa Yesuus Kiristoos arge kanatti dabalataanii Yesuus Kiristoos wayita fannifamuudhaaf jedhu sanatti jechoota guguddaa dhala namaatiif fakkeenya ta'uu fi yaadannoo ta'u 7 akka dubbatedha kan eeramu. Mee jechoonni kunneen maal fa'i? Baay'ee gaariidha. Jechoonni kun maali jennee si'a dubbannu Elohee lamaa sabaqtaanii jedhee kan dubbate. Amlaakee lamin ta'u keenya. Yaa Waaqa koo maaliif na dhiiste jedhee kan dubbate. Kanarratti waan baay'ee dubbatama. Inni Waaqa erga jettanii maaliif akkana jedhanii kan dubbatan namoonni baay'ee ni jiru. Gini gooftaan Yesuus Kiristoos kana kan dubbate maalidha hoo jennee ilaalle jecha Addaam jedhe. Kana kan dubbate bakka Addaam bakka bu'eeti. Inni tokkoffaan jechuudha. Bakka Addaam bu'eet yaa Waaqa koo maaliif na dhiiste jedhee kan dubbate kana maaliif Addaam fayyuudhaaf yeroon ga'ee jira. Addaam dukkana keessaa ba'uudhaaf yeroo waan ga'eef jecha Addaam gooftaan Yesuus Kiristoos bakka Addaam bakka bu'ee kana si'a dubbatu ni ilaalla, ni hubanna jechuudha. Inni lammaffaan immoo har'a jannata nu wajjiniif taata jedhee kan dubbatedha. Eenyudhaan har'a jannata nu wajjiniin taata jedhee kan dubbate yoo jenne gooftaan Yesuus Kiristoos si'a fannifamu nama lama idduutti fannifame. Mirgaa fi hin beektu hunda ni hubattu. Inni fannifamee si'a jiru karaa harka mirgaa kan jiru nu illee cubbuu hojjenneet fannifamne. Nu balleessaa keenyan fannifamne. Ati gini balleessaa odoo hin balleessin, homaa odoo hin hojjetin ati fannifamtee jirta nu idduutti. Kanaafuu jedhee tazakkaran እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ addunyaa keetitti na yaadadhu. Nama dinqa dubbiin kun. Na yaadadhu ani balleessaa kootiin asirra jira.
ati gini balleessaa tokko maan hojjenne mootummaa keetitti na yaadadhu jedhee si'a dubbatu gooftaan Yesuus Kiristoos jecha namticha kanaa ni yaade, ni arge, ni hubate. Dhugaan siin jedhaa har'a ati jannata na wajjiniin taata. Dhugaan siin jedhaa ati jannata har'a na wajjiniin taata. Namni kun bakka yeroo dhumetti kana jechuu isaatiin amanuu isaatiin akka jannata taa'u gooftaan Yesuus Kiristoos akka dubbate ni ilaalla, ni hubanna jechuudha. Kan biraa yaa abbaa koo lubbuu koo harka keetitti fudhadhu jedhee kan dubbate. Kana maaliif jedhee dubbanne oo jennee ilaalle kan fannifame abbaa odoo hin ta'in, hafuura qulqulluu odoo hin ta'in, Yesuus Kiristoos ta'uusaa ibsuudhaaf kan akka dubbate ni ilaalla, ni hubanna jechuudha. Kan biraa immoo maalidha jennee oo ilaalle kunoo ilmi kee jedhee qulqullicha Yohaannis ilma godhee durboo maaramiidhaaf fannoo irra taa'ee akka kenne kan ilaalludha jechuudha. Kan hubanne durboo maaramii immoo kunoo haati kee jedhee qulqullicha Yohaannis haadha godhee akka fudhatu, akka simatu gooftaan Yesuus Kiristoos akka Yohaannisiif durboo maaramii kenne ni hubanna, ni ilaalla jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii durboo maaramii haadha keenya jettee kan fudhattu gooftaan Yesuus Kiristoos kan nuu kenneedha ishee. Kanaafuu nuyi kana sababeeffachuudhaaf durboo maaramii gooftaa kan deesse nuyis ni kabajna. Durboo maaramii arras yeroo mara maqaa ishee ni waamna jechuudha. Kana kan gooftaan Yesuus Kiristoos kan dubbate. Kan biraa immoo maalidha jennee oo ilaallu hubadhee jedhee dubbate. Akkamitti galaana kan uume gooftaan Yesuus Kiristoos hubateedha. Kan hubate kan hubaasu gooftaan Yesuus Kiristoos akkamitti hubate. Kana fudhachuun ni ulfaata. Kan hubate gara koo yaa dhufu. Innis hin dhuga jedhee kan dubbate gooftaan Yesuus Kiristoos akka hubate ni ilaalla jechuudha. Namni dheebote waa'ee dheebuu hin beeka. Namni dheebote. Namni dheebote waa'ee dheebuu beekuu hin danda'u. Kanaafuu kan isarra ga'e ammam akka ta'e, rakkina ammam akka ta'e ibsuudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos hubadhe jedhee akka dubbate ni ilaalla, ni hubanna jechuudha. Kanaaf abbootiin keenya maal jedhu oburra beeluu wayyaa jedhanii kan dubbatan. Kanaaf ani isarra ga'e maal akka ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos ibsuudhaaf hubadhe jedhee kan dubbate jechuudha. Dhala namaa kan hubate dhoobuu baasuuf inni hubate. Kanaafuu hubadhe jedhee kan dubbate. Kan biraa immoo maalidha jennee isa dhumaa si ilaallu hunduu raawwate jedhee kan dubbate. Hunda erga godheen booda akkuma beekamu raajonni gooftaan Yesuus Kiristoos akka durboo maaramii irraa dhalatu dubbatanii turan. Yeroo kam akka dhalatu dhalatee immoo maal akka godhu raajonni dubbataniiru. Daawit faarfataan Daawit dubbateera. Hunduu dubbataniiru. Akkuma isaan dubbatanii yeroo sun odoo hin darbi gooftaan Yesuus Kiristoos durboo maaramii irraa dhalate. Dhalatee dhalli namaa gara fuulduraatti maal akka hojjetu qaba. Akkamitti akka jiraachuu qabu. Maal gochuu akka hin qabu. Inni gooftaan Yesuus Kiristoos takka takkaadhaan ni barsiisa. Akkuma beekamu tsooma kana gooftaan Yesuus Kiristoos kan ofiidhaas tsoomedha. Akkatti tsoomee tsoomaan jedhee nu barsiisedha. Innis kana godhee dhala namaa akkamitti jiraachuu akka qabu
erga barsiiseen booda innis gooftaan Yesuus Kiristoos qabamee hidhamee garafamee eeboodhaan waraannamee kufee ka'ee qaraaniyoo irratti fannifamee hunda erga fixeen booda dhumatee jira jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Dhumatee jira jedhee kan dubbate maalidha? Fayyinni adda. Dhumatee jira. Dhalli namaa dukkana keessaa kan ba'u dhumatee jira. Kanaafuu ifa keessatti ba'a dhalli namaa. Kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos dhumatee jira kan jedhe addunyaa kanarra deddeebi'ee kan inni dabarse dhala namaa dukkana keessaa baasuunsaa kan itti dhumate ta'uusaa kan ibsedha jechuudha. Ayyee kana maleellee dinqiiwwan gurguddoon torba guyyaatti raawwatanidha guyyaa fannoo kanatti. Mee isaan maal fa'i? Dinqiiwwan torban maalidha jennee si'a ilaallu aduun ifa dhowwatteerti. Maaliif ka aduun ifa dhowwatte jennee isa tokkoffaa si'a ilaallu isa qullaatti hambisan jennee jirra duratti. Aduun tuni qaama gooftaa Yesuus Kiristoos qaama uumaa ishii in agarsiisu jettee ifa ishii dhowwatteerti jechuudha. Ifa ishii dhowwatteerti. Jarri sun jarri cubbuu hojjetan gooftaa Yesuus Kiristoos irratti waan hin taane kan hojjetan sun isaan uffata si'aa irraa baasan aduun gini ifa ishii dhowwattee gooftaa qaama gooftaa Yesuus Kiristoos in agarsiisu jettee akka dukkanaa'ee ni hubanna. Kuni isa dinqii tokko jechuudha. Inni lammaffaan maalidha yoo jenne addeessa. Dhiiga uffattee addeessa. Dhiiga uffattee gaddite jechuudha. Jarri kun isa fannisne jedhanii kolfu. Uumamtoonni kun gini gooftaan isaanii fannifamuudhaan gaddanii aduun akka dhiiga uffatte ni ilaallaa ni hubanna jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa yoo jennee ilaalle kan fannifame gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa, fayyisaa addunyaa ta'uusaa, hunda kan uume ta'uusaa sirriitti kan nu ibsudha jechuudha. Uumamtoonni erga dhagna gooftaa Yesuus Kiristoos akka hin ilaallamne godhaa jiran jechuun kan fannifame fayyisaa addunyaa ta'uusaa sirriitti nu ibsaa akka jiran ilaalla jechuudha. Kan biraa urjiiwwan akka harcaan ilaalla. Urjiiwwan harcaanii jiru jechuudha. Kuni dinqii hojjetameedha. Kan biraa immoo maalidha yoo jenne dhagaanii bakka lamatti adda ba'eedha. Alatoች ተሰነጣጠቁ. dhagaan kun bakka lamatti adda ba'ee bakka lamatti fottoke ka ilaala aduun waan ishiin taate urjiin waan ishiin taate addeessi waan ishiin taate ni ilaalla. Kuni dinqii hojjetameedha jechuudha. Kan biraa immoo maalidha jennee oo ilaallu akkasuma warri du'an akka ka'an, warri du'an akka ka'an kan nu ibsuudha, ka nu barsiisudha jechuudha. Kan biraa immoo maalidha jennee oo ilaallu maggaarajaan mana qulqulluu bakka lamatti akka adda ba'e ni ilaallaa ni hubannaadha. Kanaaf gara mana amantaa si'a ol seennu maggaarajaan bakka lamatti adda ba'eetti ilaalla. Maggaarajaan kun yeroo san bakka lamatti akka adda ba'e ni ilaalla jechuudha. Kaan immoo kan biraa immoo warri du'an ka'anii jiru. Akkuma duratti dubbadhe. Akkasuma immoo awwaalchonni banamanii jiru.
Kanaafuu dinqiin hojjetame kana jechuudha. Kanaafuu yeroon kun qaniin kun qanii adda ta'edha jechuudha. Hayyee guyyaan jimaataa yeroo baay'ee guyyaa fannoo kana dinqiiwwan gurguddaan torba jechoonni Yesuus Kiristoos dubbate torbaa fi dhukkubbiiwwan 13 kan itti dhandhamedha. Mee dhukkubbiiwwan Yesuus Kiristoos kun dhala namaatiif baatee darbe kuni dhala namaa biyya lafaarra jiran amma maal barsiisa? Itti tufameera, tuffatameera, arrabsameeras. Biyya lafaa kana keessatti immoo yeroo deddeebi'anii tuffatamuun, arrabsamuun, itti tufamuun ni jiraata. Kana akkamittiin darbuu qaba uummanni? Maal barsiisa guyyaan fannoo kun? Baay'ee gaariidha. Si'a gooftaa Yesuus Kiristoositti amannu waan kun hundi akka nurra ga'u tokkoffaa kan itti hubannudha. Maaliif addunyaan kun gooftaa Yesuus Kiristoos akkatti itti tufte, akkatti isa rukutte, akkatti eeboodhaan isa waraante ilaallee jira. Nuyis immoo arra warri amantoonni Yesuus Kiristoositti amanu hundi keenya maqaa isaatiif amanuudhaan waan amanneef rakkinni adda addaan kun nurra ga'a. Kanaafuu rakkinni kun gizee nurra ga'u maal laaluu qabnaa yoo jenne ilaalle gooftaa Yesuus Kiristoos laaluu qabna jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos kana irra ga'ee jira. Kanaafuu gizee anatti amantan kun sinirra ga'aa jechaa nutti himaa jira jechuudha. Kanaafuu akka kana hin irraanfanne sirriitti kan itti hubannudha jechuudha. Sirriitti kan itti ilaalludha jechuudha. Zinjennee kanuma kaasneetuma dubbannee kan deemu odoo hin ta'in si'a jiraannu kuni akka nurra ga'u fakkeenyaaf duuka bu'ootarra akka kun ka'e ni ilaalla. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma garafame isaanis garafamanii jiru. Maaliif akkatti garafame gooftaa Yesuus Kiristoos waan ilaalaniif. Kanaafuu Phexros ani akka gooftaatti nan fannisinaa. Kun jechuun maal jechuudha? Waan waa'ee fannina gooftaa Yesuus Kiristoos waan hubateef, waan ilaaleef. Kanaafuu innis fannifamuun maqaa isaatiin, rukutamuun maqaa isaatiin, oonitti tufame maqaa isaatiin, waan hin taane oonurra ga'e maqaa isaatiin kabaja Waaqa biratti akka argannu hubachuu akka qabnu sirriitti gooftaan Yesuus Kiristoos gadi buusee kan itti nu barsiisedha jechuudha. Nuyi sirriitti beekuu akka qabnu inni kan itti nu barsiise qanii adda ta'edha jechuudha. Kanaafuu hundi isaaniitu ayyaana kana ayyaana fannoo kana si'a kabajnu akkamitti kabajna jennee si'a ilaallu tsooma fi sagaduudhaan. Tsoomnee si'a sagannu gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf waan inni kan faleessan ilaalati jechuudha. Kufiisa isaa, keeysa isaa. Inni kufeet dhala namaa dhala kufeessan kaase. Inni qullaattafeet dhala namaa itti uffise. Inni dhoobateet dhala namaa kan dhoobate san obaase. Inni beela'eet dhala namaa kan beela'e san ni quubse. Kanaafuu inni hidhameet dhala namaa hidhaadhaa baase. Kanaafuu sirriitti hubachuu kan qabnu inni nuuf hidhamee hamballeessine nu ta'ee si'a jiru, inni reebbamee nuyi reebbamuu si'a qabnu, inni dukkana san keessaa kan nu baase, ifatti kan nu baase isa ta'uusaa sirriitti hubannee ani itti kabajnudha. Kanaafuu ayyaana guddaadha jechuudha ayyaanni kun. Hayyee guyyaa jimaataa kana immoo sirnoota garaagaraa soomaaf sagadatti dabalatan wal yaadachuudhaan akka dabarfamuu fi hawaasaaf maal dhaamta hordoftoota amantaa kiristaanaatiif hordoftoota guyyaa kana kabajanii fi dhaamsi ati qabdu maal? Dhaamsini ani qabu inni tokkummaan nuyi gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'uu keenya kan beekamu
waan gaarummaa hojjechuu keenyaan kan beekamu. In beektu namoonni baay'een namoonni rakkatan ni jiru. Si ayyaana kana dabarsinu namoota rakkatan sanis ilaaluudhaan. Gooftaan Yesuus Kiristoos kanaaf dhubadhee beela'ee kan jedhu kan gaafatu kan inni waaqni dhufeet nu idduutti beela'ee dhaabbataa odoo hin ta'in warra rakkatan sani kan obaase kan nyaachise Gooftaan Yesuus Kiristoos akka nyaachisetti waan lakkaawwamuuf manni amantaa ortodoksii kana sirriitti gadi qabdee amantoota ishii sirriitti barsiistee jechuudha. Kanaafuu warri amantaa ortodoksii tawaahidoo hordofan hundi isaaniitu ayyaana kana si'a kabajan namoota harka qalleettiiwwan ilaalanii kan qaban irraa adda baasanii isaaniif kennuudhaan waan gaarummaa Gooftaan Yesuus Kiristoos kan nu barsiise hojjechuu akka qaban in ama hundi keenya kana hojjechuun immoo dirqama waan ta'eef kanan amuu barbaada jechuudha. Erga bagatiin sin gees baga achumaan nu dabarsa. Hordoftoota amantaa ortodoksii hunda isaaniitiin iyyuu dukkana keessaa gara ifaatitti qanii itti baanedha. Qanii adda ta'edha. Hundi keessanuu baga qanii kanaan siniin ga'ee jechuun barbaada. Hayyee barsiisaa Malaakuu Fiqira Maariyaam ibsa bal'aa nuu kennitaniif guddiseen isin galateeffadha. Galatoomaa isinis waan dhuftaniif nu gaafattaniif galatoomaa jechuun barbaada. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastiin faanaa keenya guyyaa ayyaana fannoo sababeeffachuudhaan turtiin nuti barsiisaa Malaakuu Fiqira Maariyaam waliin taasifne kan hangammaa ture waan faana taatanii daawwattaniif guddiseen isin galateeffannaa. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga guyyaa fannoo kanaan isin ga'e ayyaana gaarii isiniif hawwina.